bulchiinsa si booda dhufuufillee barnoota ta'uuf gaafii obboleettii teenyaa dhiiga obboleettii teenyaa tana baastee yoo deemte maqaa bareedaa horattee atiis bulchiinsa dabaruu dhufuufillee gorsa bareedaa akka nama kaayee deemeeti. Si galee waan fokkotaadha wanni aangooniin qabaa hawaasa aangoon taa ummataati jettee itti dhaadachuun nama dhiiga waan fokkotaadha dhiisaa waan kana akka bulchiinsaattis ijoollee waan kana dhiiga kanaan kabar godha jettee akka kaadrummaa daleedu seenaadha ni teessi wanni tuun beeki dura takka takkatti quba qabna jecha isin jettanirraa katabbii isin katabdanirraa takka takkatti si galee moo nuti dhiiga obboleettii teenyaa baasuuf harkaan deema akkas akka nama gizee mataawaqiyaa baafatu waan jabaatu jechuu kun dhiisaa hin dhaabbattu wanni kun hanqa haqni obboleettii teenyaa haqni hawaasa buqqeessanii hanqa deebi'uuti jechuudha. Assalaamu alaikum tana dubbiin tana ijennoon teenya justice for nasiha arras boruus gaarii feete daleeduu dhiiga isiitii irra jira hanqa haqni isii ba'utti galatoom jaalamiik wallahi obboleen hundi dubbatanii waan gaggaarii dubbatanii namni carraa barbaadullee yoo jiraatee jaal Mikaa'el munaadagaa gaafachuu dandeessanii ana kuma yaadatti waan takkaa irreedhaa doorsisaa kana amti kadalagu laal namni kun hundi waa balleessuun akkuma reeftan addiin wal obboleessa jee so easy laafa si galee cabsii gubii bareessi namni keenya sanuun ni jaalata san hundatti osoo hirmaannee wal jaalannee wal kabajnee wal jala deemnee obboleessi keenya kun yees akka obboleessaan laallee turre akka mootummaattis laallee gaaffii babbareedaa gaafachaa turre gaaffii lesentis bakka godhuu diddee amma duras promise seenee Ameerikaa deemee quufee Abbayyaa dhaqee quufee gizee galee promise biraa seenuuf wataaddaraa fi wanta warra dabballee isaatii fi yuutuubara walitti qabatee dhufee warra gandaaraa silkii guursiisanii ifiyoo dongora takka warra harkan jechuun warra doorsuu mokkoran warri haa doorsifamuuti warri haa durdubbii kan beektaa warri isaan bakka kanarra fide doorsifamuu fidinnaan sossobaa fi takka takkaan ji'a takka nu waafadhaa ani Ameerikaan ture asin turre ni beeytanii waan akkana agartee warri isin hojii tax force waan kanaan deemu jirtus boru isin jalaa faca'anii hattaamee biyya kanaa dhufanii nama lama sadii harkaa warra duuba kana jiru hin beekan doktoroota jiru adilaa jira saniifuu doorsiinis takka isin dalagu si gala wanni dalaguddaan har'a bor osoo hin jenne nama obboleettiin ajjise heera jalanuu oolchuu kalammaffaa dachii isaanii deebisanii seekurtii cimaa godhuu fi sasan booda gumaan laaftuudha abbaa qabdii gosa qabdii akkasitti kana hunda tartiibaan kan gaafachaa jiru san hunda bira dabranii doorsisa hatta alaala wanta kaniin siyaachuu fadhu dadhabee uummata ijoollee asirraa ijjitonas afaan irraa qabaa kajee dubbatu inni afaan keenya qabuuf dubbata garuu warri kun ilmoon irraa duutee lakkuu lama qabdu intalti dhalaa intalti shamara haati ilmoo lama alfadhistee lama gara qabattee duute osoo dadhabne injiin halkanii guyyaa sagalee na fiitaa jira kana inni dadhabee shaddaa'uun godhu yaada jechuudha. Kana warra akkamii yaada warra agartee mi caljaa maallaqa dalagadhaa jiru namni osoo mirga hin qabaanne maallee dalagattus cunqursee namni biraas irraa fuudha seegalaa. Dura jastisii abbaan fadhee dura mirga isaati. Mirga kee yoo kasabichiisachuu dandeesse dalagattee illee jiraachuu dandeessa. Yaa maallaqni fe'isaa maallaqa dalagadhaa jedhanii wanta nama godhuun mootii nama godhuun bareeda. Garuu maallaqa dalagadhuutiti yoonif mootummaan ukkaamsees cunqursees waan keessirraa hates callisee jechuun du'a gadiiti si gala du'a lama hin duunu alhamdulillah warra rabbiin mataa kanneef warra rabbiin dandeettii kanneef warra kanarraa bu'aa biraa hin eegganne garuu dhiigni intala teenyaa akka intala Oromoo akka ilma namaa takkatti intalti dhalaa duutee cal jennee hin teenyu du'a lama hin duunu jennee wal mari'annee lafaa kaanee bakka kana geenu waan guddaa xalayaa takka lama sadirra barreessaa jira. waan akka pitishiinaati jira leetara biraa kan bakka biraa erginee jira hunqaarraan tana barreessine dhimma dhala mirga namaa Itoophiyaa Birhaanuu Adoolaa faa Ribqaa Masaluu faa kana warra ergame gilibbaacinsaa biiroo Abiyyiittis ergamtee jirti wanni kun bakka biraa waliin deemaa jira professional dalagaa keessanii nu garsiisa hojiidhaan arguu feena hojiin bakka itti nu godhaadha wanni Khadiir Jawaariif kaabinee isaa gaafachaa jirus
mootummaan dirree dhawaa arra borosoo hin jenne waan kana bakka akkatti nuuf godhu feena. Bakkatti akka waan hunda deebisu. Horii dimcoon teenye duutee jirti lubbuu si deebisuu hin danda'u namni si ajjeese akka hidha galchee nu garsiisu taaka. Halammataa dachiisaa irraa buqqanii deebisee seekurtee akka godhuuf qaabaraffaa gumaa jaamee gumaan abba qabaa sanis akkasitti dalagama. Waan hundaafuu galatooma jabaadhaa rabbi nu haa jabeessu. Justice for Nasiyaa hedduu takkaan isiniin boona akkanuma watti fufna abdiin murrinaa. Akkasiitii Jaal Mikaa'el Bunaa Dagaa fudhadhaa dubbadhaa Justice for Nasiyaa. Yoo namni hin jiraannetti Yeah. Go ahead. Erpaadii kee tolfadhu maaraa. abshir Amma Mikaa'el yoo hin jiraanne nama seenuu fadhu waa'ee nama dhimma kanarratti nu wajjin dalagaa jiran nama fedhe seenuu danda'a. Jaal Mikaa'el ni jirtaa? Fatii keenyu doodaa akkas godhiiti thank you ofi maaraa. Azadati deem Jaal Mikaa'el wantoota. okay laal maal seetanii beektaa warri sagalee ta'uu jirtan karaa beeytaniin akkaataa itti beeytanitti warri ta'uu jirtan galatoomaa. Warri sagalee ta'uutti hin jirre warri caljeetuma deemu warri haqa kana dho'isu deemu isin reefkaa hojii garaagarummaa qabdanii beekaa. Nama du'e wajjin garaagarummaa takka illee qabdan. Obboleettiin teenya ta'a ajjeefamte san asoo ulfa garaa qabduuti harka namaatiin duute isin jannata firdoos rabbi haa kennuuf. Isin ammoo asoo jirtaniiti jiruun duutanii beekaa kana. Kabiraa laal namni laal faranjii maal jette easy come easy goes jaan. Maalleenni isin ammaan tana harkattan kun agartee kan ammaan tana isin harkattan kun amma isin harkaa ba'a. Achi deemiitii dalagadhuutiitii if jijjiiri jiruu tee jijjiiriin nama biraatiif illee faayidaa godhuu baattu mataa keetiif faayidaa godhadhu agartee. Inni isin abbaan fedhe kee isin bitee maallaqaan isin ergatu kun agartee isin ergamtu isaaniiti wandaqa isaaniiti beeki akka wandaqaatti sii kafalamu jira malee akka waan biraatiif hin miti. Haqa nama takkaa haqa obboleettii teessanii takka dho'isaa jaaniititti isinii kafalu jiran malee isin jaalatanii yookaan isin gammachiisanii yookaan jiruu teessan isin jijjiiruuf miti beeki. Masluufa isin godhuufi malee isin fayyaduuf miti beeki. Silaa namni si fayyadu heera biyya saniitiin si bulcheeti. Haqa obboleettii teessanii san baasee isinilleen akka isin dalagattanii dafka keessan nyaattan isin godha. Mootummaan haqaan deemuu fi mootummaan akka qabu fuuldura ilmaan biyya sanii san yaada malee fuuldura ilmaan biyya sanii kadhattuu godhee nambisuun ergamtuu godhee nambisuun agartee. Ammaasis wanni nuti si gaafachuu jirru kun waan ati itti silaa maallaqa itti israaf gootee enerjii keetis itti israaf gootee obboleeyyan keetillee karaarraa itti baastee akka isaan hin fayyadamne itti gootuu miti. Dhugaan jiru kanaa beeki. Silaa isaaniif kan yaaddu taate dhugaan ati bulchiinsa lejet silaa taate wanni ati godhuu qabdu olaantummaa heeraa eegdee dhiiga siitii fi haqa siisan baasuudha. Achiin boodallee akka wanni san nama takkatti isaan boodallee akka nama takkatti hin taane gootee mul'isuudha. Akkasi faarsamta malee haala ammaan tana itti deemu jirtu kun namni hisaabeen fuunee fi namni hisaabeen kan lachuutu hattuudha. Wanni ati godhu jirtu ammaasis waanuma akkanaati jechuudha. Kanaa hojii garaagarummaa takka illee hin qabu. Gabbaatee isteetmentii osoo hin kennine faamilii kana sossobeetumaan bira dabraadha malee silaa dhugaadhaan wannaa dhuftee isaaniif baallama seenteef san gabbaatee dubbattee gurra namayyuu seenaati boodetti na gaafatanii boodettiin koomatamaa jetteetuma qaxitaa faamilii fi warra naannoo san jiru dhayixee dubbisteen malee ati dhugaa saniiniin wanna kana baasaati. Waan isaan gaafatan kana dhugaa seeraanii seera biyya tanaa kana qaba seera kanaan olaantummaa isaa eegaa ittiin dhayini beeku. Yookaan ammoo maasis qattee aanu kaati goote sadis wanni ati achi keessa goote sagartee nama xireet godhuun san wallaahi sodaachiseetumaan haqa kana ukkaamsaadha malee waan biraati miti. Karaa biraa karaan itti ilaalu takka illee nuun jiru. Namni biraatillee karaan itti isaan itti ilaalan hin jiru. Bulchiinsi dhugaa waanuma dhugaa san godha.
akkaan laalutti bulchiinsi kee kun wanni akkaataan ati deemu jirtu kun sirrii miti jijjiirradhuutiiti akka atilleen itti boontutti boodallee hogaati yeroon kee kun dabaree aangoo sanirraa illee buute namnilleen ittiin si kabaju godhuu qabda. Abbootii amantii nama haqa malee ajjeefame kana gabbaatanii dubbachuun isinitti ulfaate. Baggaruu Islaamuchiin tun biyya biraa duutanii dubbattanii jechuudha. Waan biyya san keessa dhalatteef jecha waan biyya san keessa duutee ajjeefamteef jecha hin dubbattanii jechuudha. Amantiin teenya dhugumaan wanna kana hayyamti. Mee arra wallaahi dhugumaan yoo amantiin teenya nama takka haqa malee ajjeefame haqa isaaniitiif hin dubbatinaa yoo jettu taate bikkuma takka hadiisaa fi quraana keessaa baasan agarsiisa. Common sense tun jiru beek. Laajikii namaatu wanni akkanaa hin jiru beek. Islaama ta'uu baatanillee agartee amantii namni hin qabnellee wanna kana itti amanu. Saatalaayitiin ta biyya faranji duuteef ni daleedi. Isaan cina duuteef hin daleedu. Bar lama dibdii bar wallaahi ani isinilleen wallaahi kabajaa qabdanii baggaruu haqa dhoysuun yookaan kabajaa nama godhu taate yookaan kan nama jaalachiisu taate yoo kun karaa amantii teenyaa ta dhugaa san kataatu taate itti jabaadhaa. Wallaahi waan biraa takka illee waan isiniin jiru hin qabu isiniin afaanillee ittiin isin arrabsullee hin qabu abbootii teenya isinii baggaruu isin ajaa'ibu jirra namni hundinuu isin ajaa'ibu jirra. Callisaan keessan kun hundi ajaa'iba nama hundattuu ta'e. Maaliif jennaan nuti abbootiin teenya akka itti nu guddistee fi akkaataan itti isin jala guddanne dhugaa fi haqaa fi amantii teenya san qabanneetiiti waan jiru hundaa'uu dubbannee wanni san booda dhufu jennee jechuudha. Baggaruu kun hamtuun namarra fidulleen hin jiru. Mirga namaatii fi haqa namaatii fi dhiiga namaatiif dubbachuun hammeenyi innillee namarra fidu hin jiru. Kana waan hin jiruun hin qabu isinii beekaa isinummaan hiikkadhaan akka isinii fakkaate sanitti mee sanillee isin yoo dandeessan hiikkadhaati sammuu teessanillee ittiif amansiisaati gabbahaati mee waan takka nuun ja'a. Haqaa yookaan haqaa miti sodaanneef caljannee yookaan waan takkaaf caljannee waan caljettaniif sanillee taatu nu himaa. Moo gurbaan kun mucaa biyya keenyaati. Bulchiinsa keenyaa. Waan fedhe haa godhu jenneetu waan fedhe hayyamnee fide jiraanna biyya san keessa. So akkasitti yoo kan akkasitti kun isin fudhachiisee halkan gachiistaniituma raftan agartee so waan kanarraa guyyaa takkallee guyyaan raftan kataatu taate kanagaa haqa kana nuti dabsee amantii dabsee isinii dabsee ilaallaa gaafa san galatooma ulfaadhaa hanganumaan ja'a. Munadaga welcome furadhu. Abshira miko fanya galatooma wanti fayyadamu. Dhugatti ani waan haasoo takka takka ammumaan dhaga'uu jira. Mataa xiyyaafoo ajaa'iba na ta'uu jirti. Qaceellotti illee waan kana addaan quban qabu. Akka dhagee akka amma dhaga'utti akka waan bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa irraa faamilii san bira dhaqee qaaxaroo biraa kannee fi takkatti jara keenya duraan dursee namni tokko rabbi khaatimaallee nama ballee ifi gaafa namni khaatimaa if balleesse abbaan fedhe abbaa namni namarraa dhorka ifi firraa dhorkuu hin danda'u garuu lubbuu isaatirraa. Arraa kaantibaa magaalaa Dirree Dhawaa obbo Khadir Jawaar harkuma isaatiin gocha isaatiin khaatimaa isaatiillee balleessu jira. Dhugaa waan kanaani mungkin yeroo tiyaas bakkaan gahadde hawaasa kana akkanumatti firraa burjaajeesseetuma yeroo isaanii lafa fixee keessaa bahaa akka fedhan haa wal godhanii jee bittituun beekadhu biyya isaatiisi biyya dhaloota isaati biyya abbaa isaati biyya hambaa dhaqee maal isaa safiira biyya takka dhaqee miti biyya isaati irratti namni isarra itti quuqama qabu hin jiru. Namni isarra itti aanu hin jiru.
بيتنا هجريف أرانتنا مستقبل بيتنا تجنم فلدور إسات اللي يو إني أرانجو تناديسي دي خدية متات خبرة بكبرة فلي حواس خيني أرا كيت الواساني أركتن أكيت الواساني فالمتن بكفر أيو جراتي نمني أكمت أكهك أساف المشودن دو أرسل حواسا فكينيا تيه ديموس ديما ملي حواس قوتو قبو برسيساني جولي قوتو شهادة برخون شهادة برسيساني جولين قوتون أكا جنا حواس خنافل لي والقوق أما هنك أبان أكا نمني نمساتي في قبه وقاسات ملتو في اللي هنفلمني حواس خنا حواس قبو برسيسي قوتوتي إفوجين فوري بيسن هيري إسي هليتي إفوجي خوشيسو يجور هالهون تلمداتي الرجافة مجيون تندوتي الرباتي سديفي باتي أفوريف ديمتي مجيون تن رب رحمتها قلوف بليتين تاني ناسي أزياد باتي أفوريف ديمتي كافة إسين دورة ديتي لكي أنا لغا إسي إسيني باسا جي أكاديراتو كوتي وعادة سيني الرافي قافل سنجدون باتي سدي أفوري وعادة سنرى قافي أفرن حواسنه فاملين تنقافة جرتو قافي أفرن سنقيسا وصو نقطة تكديبي سنخنينيف وصوه متكن جيرين شرشري بهار غبار مالي أباي في أمريكا في هندول النانوي الر ديبي ساعة كمالي الراس ديبي قد مسن باتي تكنا خلنا يجون خونس دورسي سبيراتي أفهم في الراك أبو دمالي وهين قدامتي الروان تكقولوا دبي أقل شيء سلا أرانتنا مصاني توخسي تكبني بر عربو جنسي خيني وان تك إيجالي جرا هنجي إني قال مانجو جي حواسني خلي لين سلا وان تكرر أبتي وان سن إيجا تابر وهم تك رت سلا تركان في فرتي حواس خناف إبسط كشاتك خني وان براي هو دبي أمة سلفسات رد ديبسي إسن أسقوبات داتي نجي ثاني إيسي في لقاء الموت إسنيت اللي ولين بربان جي سلا أرى أمة بوك إيسان دورك إيساتي دجاسي فاميلي أماس منا تقومتي منو ما تقول كان دعك خنو مالي سمالي في برباچي سيو منو ما تقول كان وي من ركو وي تا نما تقوتي جندتا كغوتو بوك ونو ما هوا فاميلي متانا تورك ولا نيفو خبا إنجرتو ركون تا فاميلي تكاتي مت تجندتا كغوتوتي فاميلي بوكاتي أرانتا نفجعتي برندا بسات لمتي ركو أداتي بسات لمتي سن ولك أبي أرى كوجو ساني خسن خيس الدبسة هي وتهدر قولي في وما تخلنا نجي ساني إيجا وما تسري لي هنجان كبي سيرة ديسوفي ترى تدور راسان تومي وما تمسنو يو أكرمتك يا أخي ومن سالس موتو ما رامتك أبو دقيقة أبو هندن دو خجو تاتي وانتك بري فتي سلا نمني الجنو تكفلتي الجنو سريرتي هنجان تركان فن مي اسم خوتها من خلت تقول دشا يتاما سن رتها على الراجي سن منت بكتك خايه نمني وان تكولا وسو وان تكونغورين باتي سدي على تاي نمني أرانت ناس أكوني تكتي كاميرا في وني غورتني أني قنديكم وي فولا ساياد وي يادا ساك أبني وي سي أركو بربان جاني ميديا كان راباتي أفر إيجو جيراني دوغا أبليتي تينيا بربان جان دوغا أبليتي ساني دبا وي دكاني دي كنت خنا سوسو كفا يا جرى ما كينجي نمني وان تكا أقطع كلام سبب سخي نمني وان يارو زي سي خنينتي دبر تالي فماي كومي أخي نعرف نتي أنت فرتا نمني تكو يلا تومي كومي هذا صح أبدي كومي أخي نعرف أو سوقتك لا منظرة قراتي في كايني حواسك دي خنت اللي خايون دنديسن الرا حواسة بيجسن خيس جرو ممكن سودا شفتني أجيت أنا ما دور شفتني وش اللي شفتن دوغان ناسياتي في دوغان حواسة لفسني رابوك حواسة دوغا أورمو غوتوتي حواسة خنا تكتكتيس نما أفان قبسيسو هندن ديسن هنقو مخادرة مقالا سن خيسة ياتو في تكاميرا سي ديستي ورابو ملي فايدة تكن كم نسان قبو يو أسسيستم ملي حواسني أورمو دمك أكا اتوافل متوسني بيخا
arra manni kuni ilma biyya isaaniiti namni jibbaa dhuunfaa takka mootummaa biyya sanirraa namni jibbaa dhuunfaa tokko qabu ni jira jeen amanu. Hawaasni kun ammas shartiin dalaguutu hin jiru waan kana goonaa waan kana nuuqannaa warra dalaguu miti. Warra dhugaa hawaasa isaanii qofarratti xiyyeeffatee halkanii guyyaa asirraa iyyuu jiru. Keessaa yoo ta'es alaa yoo ta'es. Arra yoo ati silaa. Azad olarkisaa sooree dhiifama ofii munaateenya. Abshir. Arra silaa dhugaa obboleettii isaa obboleettii keenyaa tana waa itti godhee afaan qabachiisee dhugaa siisan bar namni aboo hanganas goone hanga kaanis itti fufna jechuun waan takka bar dhugaa san arra silaa waan takka ifat qashaa tokko hawaasa garsiisee arra hawaasni keenya waan bareedaa inni dalageen itti maqaa isaatillee itti if qabachiiseeti nutilleen isaan itti gammannee isaan dhaadannaa jechuudha. Garuu arra hawaasni keenya wareega meeqa kafaleef Oromoon biyya tana yoo dhufte duris Oromoon mirga walqixxummaa jetteetuma gaafatti. Arrallee bohuma akka abbootii teenyaa san mirga walqixxummaa seeraa sabni biraa biyya san keessa yoo du'e maaliif mirgi isaa kabajamee dhugaan isaa arkamee fi kan seera dhiyaataaf namni Oromoo tokko immoo biyya san keessa yoo du'e maaliif dhiigni isaa dhiiga saree ta'a. Nutis namaami. Nutis namu akkuma namni kun mirga qabutti nutis mirga qabnaami. Aboo bargaafa wayyaanee san namni Oromoo naman ta'in bar namni biraa tokko hagabbee itti du'e hin jiru bar. Keenyas gaafa aangoorra dhufe yoo Oromumatti aangaawe aangoo itti kannan tana hawaasni Oromoo filatee kaardiin filatee keenyaatu keenya jedhee achirra kaayyate san yoo isaanumatti aangooytan yoo hawaasuma kana abiyuus godhuuf hawaasuma kana ussisiisuuf dhiiga hawaasa kana awwaaluudhaaf yoo ka aangooytan taate jara keenya ifumaaf jirtan Oromoo duutiin isaarayaa fi miti. Durirraa du'uus bartee akka itti waa falmatullee ni beekti Oromoon. Ammoo seenaa goobanaa daacee fuudhanii akhiraa waliin hin seenan. Hawaasa nagayaatillee miskiinallee maallaqaan bittanii hawaasa qoonqoo nyaachuu malee waan takka yaaduu hin dandeenye kanallee maqaa isaanii balleessitanii arra kanallee goobanaa daacee if wajji fakkeessitanii kanallee fuutanii waliin hallayyaa hin seeninaati. Joollees firraa dhiisaa yoo waa gootan hawaasa kanaaf tajaajilaa. Hawaasni kun gibira isinii kafaleeti mindaa isin nyaachisu jira. Gibira hawaasaatiin kursii tanarra taa'u jirtan. Gibira hawaasaatiin mindeeffamu jirtan. Hawaasa kana yoo tajaajiluu dandeessan akka namaatitti ija walqixxummaatii fi seera walqixxummaatiin gabbahaa tajaajilaa. Yoo lakkee nuti khayra khishni wayyaatii fi warra tujjaaraa qofa deeggarra khayyatan taatan miskiina itti himaa miskiinni miilaanaaf irraa yaa'u. Biyya namaa keessatti jiraachuu santu irra kabajaa qabaaf yoo biyya isaa keessatti yoo akkana ka jiraatu taate biyya namaa keessatti dhabee dhabu gaafa nu ka'an nu fixan malee hanga kaan nagayaan jiraanna takka takkaan akkana ganamuu waan takka malee sababa malee najjeefamnu kanuma kaniin jiru jara keenya weelkaam abdi koomiyaa keenya baga nagayaan dhufte mee carraa furadhaa dubbiin waanuma ajaa'ibaati as deemaa ooyi. Koomia, welcome. Wallahi sin beeyne dhiifama. Ma rakkoon qabu galatooma hundi keessanuu obboleettii teenyita duutellee gartee rabbi saddeettan jannataa kannuufi duuba gartee waan ajaa'ibaati akka malee waan nama butaa takka gartee haasawaa jirtanii dhiiga obboleettii teenyaatiif qabsaa'uun hegerellee dhaloota boruu ha gartee diinni lafa halaalaarraa dhufee gartee lafuma quusuma isaanii irratti itti roorrisu. Kafuula duraatiif illee bu'uura lafa kaayaa jirtanii beekaa bakka tanatti hundi keessanuu galatooma. Wanni kuni dubbiin nasihaadha. Dubbiin lafaatii fi dubbiin lafee dhiini Oromooti. Siigaleemi achi geessee jirti jechuudha. Arraan tana isii kana cal jennaan boru kana daran dachaa deemeeti obboleeyyan keenya meeqa lafarraa fixee wanta godha. Amma gaafattoo magaalaa wadaay keessatti sababa gartee Somaalee irraa jijjigarraa nama wanta godhan jaanii asitti magaalaa wadaay keessatti jala tokko irratti tarkaanfii gartee ijoolleen fudhattee irratti girgiriin kaate jechuudha. Siigaleen maantana silaa arraan tana dhaloonni dirree dhawaadhaa jeenni gootoonni ani beeku jajjaboon ijoolleen teenya ta'a
biyyarraa baatee jirti irra guddaa silaa isaan sun jiraatanii arra beeki dhiiniin siyaasif dhangala'ee kabiraa asitti nagaan taa'ee gartee akka fedhetti shirshiree boonee as keessa hin deddeemu ture yoo tokko lamarratti tarkaanfii akkasii ka fudhatan taate dafee girgirooytee dachiin tasgabbeessuudhaafillee horii isaan takka dhufti jechuudha. Ammoo nuti obboleessa keenyaatu bakka tana bulchaa jira. Akkasumatti illee jeequmsaafillee hin deemnu. Dhiiga obboleettii teenyaa tana karaa seera qabeessaanii mootummaas gaafannee irraa haqa obboleettii teenyaa tana baafna jechaadhaaf ijoolleen teenya tun halkanii guyyaa asirra teessee qabsaawaa jirti jechuudha. Kanaaf obboleessi keenya kunis akkuma obboleeyyan isaa ka obboleettii isaaniitiif quuqama qabu asirraa gartee akkanatti laphee dhawatee dubbachaa jiru kanatti silaa adda durummaadhaan arraan tana tumsaa adda addaa barbaadee silaa kanummaan gartee sossoo'ee namallee sossoosuu qabu isa ture. Wallahi obboleessa keenya Qadir Juwaar kanarraan eeyne ammoo obboleessi kiyya olitti kaasee ture gartee sheekoota keenya. Sheekoota keenya kanni tuqe sun irratti sheekootiin teenya tuni inuma sheekootii fi manguddoo sadirree dhawaa keessaa ni dhabne boo. Ni dhabne moo maali? Ani namni nama dura bu hayyoonni dhaloonni dhugaadhaati warroonni tokko tokko gartee bu'aadhaan fi waan akkasiitiin illee yoo kan dagaman taate gartee manguddoon gurguddoon dirreen dhawaa qabdu jajjabduun meeqaa jira. Isaan kun cufti gabbahanii kallattiidhaan dhaloota boruutiif hegeree dhaloota boruutiif gartee ganda guutuu buqqee kana bakka deebisanii qixa sirriitiin namoota yakkoota kana dalagan irratti tarkaanfii sirrii fudhachuu yoo kana hin goone taate yoo arraan tana ilmi dirree dhawaa tokko yookaan ilmi Oromoo tokko jarammaan tarkaanfii kanaa fudhate irratti waan takka kan godhu ta'e beeki dachii tana guutuu girgiraawa naa dhugaan isinitti. Yaa nuti koomiyaa beetee waan vaayilensii wajji wal qabatu takkallee akka ati dhugaa waan irraa kaasaa jirtu sigalee maaliif nuti amma obboleessa keenya karaa heeraa seeraatiin deemaa jirra. Namni kun biyya bulchaa jiru obboleessa keenya taduutees obboleettii teenya. Duuba gaarraan tana nuti karaa sanillee deemuu hin barbaannu dhugaadha wanni nuti itti deemaa jirru kallattiidhaan karaa heeraa fi seera qabateen daandiirra deemnee obboleessa keenya kanatti itti akeekaa jirra jechuudha. Tuni sossobaas hin taatu lubbuu namaati lubbuu nama sadiiti waan nama hadoochaati haadha abbaan booyaa imimmaan gartee gabbuusanii imimmaan isaaniitu qabachuu dadhabnee jirra. Garaan nu booya osoo garaan nu booyu qoosaa dhiisaati. Ooltanii osoo hin bulle gabbaati tarkaanfii barbaachiftu fudhadhaa qaamni waan kana raawwatees isin bira jira. Lafuma isin waliin bulchaa jirtan biyyuma Itoophiyaa san keessa waliin jirtanii qaama seeraati seera kabachiisaati hojiin nu garsiisa. Hawaasa buqqeessanis gabboleeyyan keenya dubbatanii jiran irra deddeebi'uun taatu akkasumatti qaamni magaalaa dirree dhawaa keessa jiru sheekootaa fi abbootiin teenyaa fi hawwan illeen gabbahaati dubbadhaa akkasitti haqa mucaa tanaa gaafadhaa qaama dhimmi ilaalu hunda gaafadhaa nulleen yaadaa fi deeggarsaa fi waan barbaachisu maraan isin duukaa jirra if duuban deebinu hanga dhiini obboleettii teenyaa bahutti jalaa nafnu qabsoo gitaa gaggeessuun hojii teenya arrallee barullee itti fufna jabaadhaan isin jaa ulfaadha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ أنا من دبتنا فدي في لوش هذا Loshan, I think sorry answer. Sorry, welcome. Thank you. Fandi Muna akkam assalamu alaikum akkam jirtu hunda keessanuu dhiifama sooriittiin adabbiirran jira guyyaa 10 na adabee tiktookii sanaa fi laayiviis gastii seenuu hin danda'u sanaaf
sanaan adabe. So guyyaa kudhaniif adabamee tan sanaafanii kanaan wal gaddeemaa ture. Sanaafi waliin waan irratti argaan jira. Jajjabaachaa jirtanii akkam jirtu jabaadhaa. Garuu like I have an idea. I don't know. Warronni Minnesota jirtanii. I'm not sure if you guys have done this yet. Xurura asir amensin as keessa yoo jiraate afaan diinfaanii jirtanii. Akkuma ijoolleen kaayiroo godhan jechuudha walitti dhufanii tishartii fa'aa kana fa'aa dalaganii walitti dhufanii walgahii godhanii sochii akkasii godhanii turanii jechuudha. It's a very good idea. Achirratti walitti dhufanii for the